Jira jirtumaatiiwwan chaanaalee isaa Ibrahim irraan immoo akkaataa pilaatfoormii yookiin weebsaayitii tokko fayyadamuudhaan jechuudha onlaayiniidhaan maallaqa erni gochuu akka inni isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een yeroo baay'ee irraa fayyadamuu wallaaluudhaan ilaaltanii too bira dabartanii pilisitti fayyadama. Ani immoo qoradhee xiinxaleeti kan inni asirratti isiniif dhiyeessu jechuudha. Kana pilaatfoormii har'aa kan immoo dhibbaan dhibbattee akka kaffalu isinis AI wan adda addaa Google irra seentanii ilaaluu dandeettu YouTube irra TikTok irra riilii kataan qofaadha kan inni isiniif dhiyeessu. Har'aan tana kaamee amma kiroomii kiyyarra seenee jechuudha. Platformiin kun waan formaa jedhama. AI tu qopheessee waan kana oneforma.com jedhama wantichi isa amma argitan kana jechuudha. Platformichi yeroo bantan isa kana fakkaata jechuudha. Interfeesichi yeroo duraatiif yoo bantan ka haala kana fakkaata. Amma kaa gubbaa kanarratti iddoolee tuqaalee sadiin kana dhuftanii jechuudha. Akkana gadisittanii iddoo diiskitoop saayit jechuu tanarratti kilikii yoo gootan jechaadha. Bifa kompiitaraatiin haala ani diiskitooppiitiin akka bifa diiskitooppiitiin kan isinii dhufu ta'a jechaadha. Isin amma akkaawuntii banachuudhaa qabdan jechuudha. Irni gochuudhaaf iddoo geet staart jettu tan dhuftaniiti. Irni irraa gootu jechuudha. Verifikeeshinii isin gaafachaatis jira. Eegdanii daqiiqaa yookiin sekondii muraasa amma kunoo naaf xumureetii jira. Verifikeeshin successful naan jee jira. Sana booda ka amma haala kanaan naaf dhufeetii jira jechuudha. Fuulli kana fakkaatu interfeesiini. Amma kaa iddoolee kanatti wantoota isin barbaachisan guutuudhaa qabdan jechaadha. As biratti maqaa keessan ni barreessitu. Maqaa kiyya amma ani ni barreessa. Kun maqaa kiyya barreesseetiin jira. Maqaa dura maqaa kiyya maqaa itti aanu immoo kan abbaa kiyyaa barreesse. Amma as biratti ka digital ID yookaan paaspoortii yookaan immoo akkasuma diraayiving laayisensii waraqaa konkolaachisaa qabaachuudhaa qabdan jechaadha. Ittiin veerifaayi godhachuufa innis isuma kana kan isin gaafachaa jiru maqaa keessan guutuu akka dijitaalarra jiru sanatti galmeessuudhaa qabdanii anama kiyya barreesseetiin jira. Kunoo haala kanaanii kiyya sana booda email akkaawuntii kiyya niin barreeffadha. Sana booda ka biyya na filachiisa. Biyya ka biyyoota guutuu addunyaadhaa ka as biratti kan inni isin filachiisu an biyya nama jiru ka biyya Itoophiyaati waan ta'eef Itoophiyaa irratti yeroo takka kilikniin godhadha jechaadha. Sana booda paaswordii na gaafata. Paaswordii kiyya niin galcha. Irra deebitaniitii galchitu jechuudha. Paaswordii keessan al-2 jechaadha. Sana booda ka iddoo agrii jettu tanarratti jechaadha. Tiikitti godhattanii jechaadha. Sana booda ka yeroo tiikitti fidadda godhatan termisii isaanii haala itti fayyadama seerota isaaniiti kan inni as keessatti isinii fidu gara dhumaa kanatti gad deemtanii yoo jettan jechuudha. Iddoo dhumaa kanarratti mallattoo keessan isin keessisaa jechaadha. Kiliikiin drag sign jedha kinoo iddoo kanatti jechaadha. Mallattoo keessan mallatteessitu jechuudha. Nama mallatteesseetii jira. Sana booda ka konfirmi jedhaan kontiinuu jedhaan jechaadha. Kan lammataa naaf fidaa amma kan lammataa irratti illee tiik godhadha jechaadha. Sana booda isa sadaffaa irratti illee tiik godhadha. Inni sadaffaa illee mallattoodha kan inni na gaafatu gara gadii kanatti jechaadha. Termiiwwan ergan dubbise mallattoo kiyya ka as biratti inni kaa'e. Sana booda kontiinuu jedhaan jechaadha. Amma saayinaap iddoon jirti ka iddoo saayinaappii kanarratti al takka ani rukutadha. Amma gara naaf banuutti adeemaatii kan jirudha jechuudha. Hordoftoota kiyya seeraan yoo hordoftan ka appilikeeshinii kanarraa maallaqa guddaa hanga qarshii doolaara 100 hanga doolaara 500tti manzilii ji'a argachuu kan dandeessanidha. Amma haala kanaan naa dhufaa verifikeeshinii imeeliin kiyya naaf dhufa jechuudha. Check your email jedha imeelii kiyya keessatti verifikeeshin koodii dijiitii 6 amma naaf ergeetii jira. Isarratti kilikniin godhadhaa al takka jechaadha. Amma kaa koodii kiyya asitti ni galcha jechaadha naaf dhufeetii jira. Kanaafuu submit jedhaan jechaadha. Amma submit godheetii jira kunoo. Success naan jedheetii jira. Amma ka iddoo kanatti multi-factor authentication waan jedhamu jira jechaadha. Iddoo kanatti ka appilikeeshinii tokko buusuu qabdanii appilikeeshiniiwwan lama isaan keessaa kan barbaadan Google fi yookiin Microsoft Authenticator yookiin immoo Google Authenticator ni buustan jechaadha. Erga isa buutanii waan kana iskaan kan gootanidha jechaadha. Yoo isaan isin dide immoo gara gadii kanatti dhuftanii jechaadha. Iddoo kanatti enable to iskaan kan jettu kanarratti kilik godhattanii jechaadha. Waan as jiru kana asii kooppii godhattu jechuudha jalqaba irratti. Sana booda erga kooppii godhattanii as keessaa baatanii Google Authenticator jedhama isa kanarratti kilik gootu Play Store irraa buufattu jechuudha. Isa sana booda as iddoo mallattoo pilaasii tana dhuftanii isarratti kilik gootanii enter setup kii kanarratti kilik gootanii maqaa asitti barreeffatan jechaadha. Amma maqaa isaa waan formaa jedhama. Steepiidhaan hordofaadha. Achi booda kee amma kooppii godhatan sana asitti peesti gootaniiti add jettanii jechaadha. Add tanarratti kilik ni gootu dhumarratti koodii isiniif fida jechuudha. Waan formaa kinoo booda verify jettuun jechaadha. Iddoo verify kanarratti kilik gootanii amma na dabarseetii jira jechuudha fuula itti aanutti. Amma ka erga iddoo kana geettanii MFA successfully enabled jedha amma akka argitanitti. Kana booda immoo koodii amma as jirtu tana ka as biraa kooppii godhachuudha qabdan jechaadha. Sana booda continue iddoo sanarratti kilik ni gootu al takka. Amma ka haala argitaniin jechuudha. Your account is
all set jedha continue to profile kan jedhu kanarratti amma click ni gootanii ammas ka waan isin barbaachisu tokko isaatiin iddoo kanatti guuttachuudha qabdan jechaadha. Profileichi wantoota shan kan inni barbaachisu wantoota ammas dargitan shanan kanadha kan inni isin barbaachisu step kana computer irrattis bilbila keessa irrattis fayyadamuu dandeessanii. Sana booda haala kanaan CV keessan galmeessaadha jedha. CV'n waa yoo qopheeffattan kanaan galchitu yoo qopheeffannamoo maanuwaalii karaa inni isin ajajuun guutu jechuudha. Anamma ka maanuwaalii guutaa isa lammaffaa kanarratti tuqeetiin isinitti argisiisa jechaadha. Isa kanarratti sana booda erga irratti save and continue keetu jirti isiin tun irratti sanarratti click ni godhadha jechaadha. Amma haala kanaan naa fideeti jira jechaadha. Personal information kiyya naa fida. Username kinoo as jira. Bara dhalootaa naa fida. Bara dhalootaa kiyya asitti niin galfadha. Kunoo bara dhalootaa kiyya galchee jira. Amma haala na gaafata meeliin godha jechaadha. Achi booda nationality na gaafata. Nationality kiyya ni dhiisa jechaadha. Yoo barbaade Itoophiyaadha garuu yoo feetan ni dhiisan jechaadha. Dirqaman qabdanii gad darbee jechuudha. LinkedIn kunin optioniidha. Kan itti aanu straight line isin gaafata. Straight line akka barbaadanitti guutuu dandeessu. Fakkeenyaaf nama 900 beekojii jedhee guutee jira. Sana booda biyya achi booda regionii isin gaafata. Regioniiwwan ka duruma kan qophaa'etu jira. Ka as keessaa kinoo Oromiyaa regionii na filacheeseeti jira. Duruma qophaa'eetiin lafa kan jiru jechuudha. Sana booda postal code guutuu jechuudha. Postal code 900 Arsii beekojii. Sana booda lakkoofsa bilbilaati ka kan inni naa fidee haala kanaan naa fidee jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyya asitti ni guuta. Sana booda save and continue jetti gara gadii kanatti seeratti click ni godha. Industry maal jedha isin kana bira darbuudha dandeessanii kan barbaadan keessaa filachuu dandeessanii. Ya experience keessan kan qabdan ni barreessanii yoo qabaattan yoo qabaanni rakkoon qabu. Sana booda save and continue kan jetti jirti. Ammas dhumarratti seeratti click ni godhatta jecha. Amma skill yookiin dandeettii keessan isin gaafata. Dandeettii keessan ka as biratti kan guutan ta'a. Filattanii waan masin kunoo Android operating system kana guutaa anamma kan barbaadan jechaadha. Filattanii kan feetan jechaadha. Kan barbaadan keessaa kan isinitti tolee guutuudha dandeessan jecha. Sana booda save and continue jettanii dhumarra expertii waan barbaadan guutuu dandeessanii filattanii waan isinitti tolerraa guutuudha dandeessan jechaadha. Sana booda save and continue jettanii dhumarratti yoo barbaadan bira ta'uu dandeessanii isin dirqamaa miti jechaadha. Amma education isin gaafata sadarkaa barnootaa yoo qabaattan yoo qabaachuu baatan rakkoon qabu. Anamma degree waan qabuuf bachelor of degree irratti click ni godha jechaadha. Isin yoo qabaatan rakkinan qabu ani waan qabuuf dokumentii kiyya isaaniif erguu nan danda'a jechaadha. Sana booda asiin field na gaafata. Anamma accounting sana booda CV keessa yoo qabaatan upload gootu jechuudha dokumentii yookiin immoo bira tartanii save and continue kan jettu gara gadiitti jirti. Isii irratti click godhattanii bira dabartu jechaadha. Kunoo amma ka steepiiwwan afur akka argitan kanatti fidhee jirra. Steepiin afur steepii dhuma laanguujiidha jechaadha. Sana booda iddoo kanatti agree jettaniiti save and continue jettuun jechaadha. Sana booda afaan isin gaafata laanguujii keessan jechaadha. Naatiif laanguujii anamma Amhaarik afaan sadii Amhaarik Ingiliffaa fi afaan Oromootii kanaan barbaadu. Amaariffa galcheetii jira. Afaan biraatti dabaluu ni danda'a jechuudha. Oromootti dabaluu danda'a. Afaan sadaffaatti dabaluu danda'a Ingiliffaa jechaadha. Aad bakka jedhutti jechuudha. Sana booda spoken language afaan haasoftanitti dabaltu jechuudha. Afaan haasa'uun afaan tokkoffaan afaan Amaaraffaan haasa'a. Sana booda asitti professional jedheen guutadha jechaadha. Afaan hiika afaanii translation jechaadha. Asitti click ni gootanii irratti yoo barbaadan dabaltu dirqamaa miti. Anamma ka Ingiliffa Amaariffa jechuudha. Kana ni guuta jechaadha. Amma ka technical field keessan ni guutu jechuudha. Marketing guuteera fakkeenyaaf nama asitti jechaadha. Kan barbaadan keessa accounting filattanii ni guutu jechuudha. Hundas guutuu baattanii amma xumureetii jira kun akkuma argitan kanatti jechaadha. Click irratti godhadha jechaadha. Kanaaf haala amma argitan kanaan haala duraatiin ka steepii dhumaarra gaheetii jira. Iddoo kanatti nama mallatteessisaa ni mallatteessa jechaadha. Kunoo xiqqoo akka waan dubbistanii wayii sosochoosuu akkana sosochoosuu qabdu jechaadha. Akkasumalee isiniif sarmu sana booda asitti ni mallatteessitu iddoo kanarratti. Sana booda continue jettuun jechaadha iddoo kanarra dhuftaniiti. Kunoo your profile is set up complete jedha. Kanaan xumureetii jira. Nama gara profile kiyyaatti deema. Kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lamaffaa immoo akkamitti dalagaa akka irra dalagan. Kun akkamitti accounting create akka godhatan professional wayidhaan karaa professional ta'een kan inni isinitti agarsiise. Kanaaf kanarraaf jenne kanuma kun level 1dha. Yookiin immoo kutaa tokkoffaadha. Kutaa lamaffaa isaa ka wajjin kan ilaallu ta'a akkamitti akka irratti hojjennu jechuudha. Keessaaf barattoonni university fi college jirtan akkasuma qophaa'ina preparatory fi college kanneen jirtan jechaadha. Baay'ee isin fayyada. Akkasuma barattoonni elementary irraa dhuftan akkasumas immoo ijoolleen biyyoota alaa biyyoota adda addaa jirtan irraa fayyadamuu dandeessanii namoonni hojii mootummaa qabdanis akkasuma irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Namoonni immoo hojii biizinasii dhuunfaa adda addaa qabdan yeroo bilisaa keessatti dalaguu dandeessan. Kunoo ka interfeesiin kana fakkaata verification isin gaafata jechuudha. Digital keessa qopheeffatanii verify akkamitti akka godhatanii fi steepii dhumaa akkamitti akka deemtan yeroo itti aanu keessatti wajjin kan ilaallu ta'a. Yeroo itti aanu keessatti kunniin amma baalaansiin kiyya duwwaadha maal
Profiling kiyya kana fakkaata. Just interfacein profile kiyya kana ma banadhe isa amma argitan jirtan kana fakkaata. Kanaaf galatoomaa iddoon isin jaalladha isiniin jedha.